Shamarran keenya baay'ee isin fayyada jedhee abdiin qaba. Qixxaa baay'ee bareedaa tahee fi faxaara baay'ee bareedaa ta'e yookiin faxaayira. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo koo guutuu jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodini waan ajaa'ibaatii fi akkasuma mootuyyuu waan hedduu karaa salphaa tahee fi wantoota mana keenya keessatti naannaa keenyatti argaman tokkoffaa irratti harcee kubbaayyaa lama yookiin ammoo harcee burcuqqoo lama akkasuma ammoo bikin boodaraa maankaa tokkoo fi sukkaara maankaa guddaa tokko harcee boqqolloo maankaa lamaa fi hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa wanni isin sirriitti hubachuu qabdan harceen boqqolloo akka inni jechuudha waliin harkifne yookiin ammoo akka akkamitti isinii hima xiqqoo goggogu yookiin ammoo maal jedhan sila qahaa jiru jedhan hawwatiin kenna akkasuma aanan oowwaa burcuqqoo walakkaa yookiin ammoo ruubii olitti jechuudha. Dhadhaa maankaa tokko kan baqee fi zayitii maankaa lamaa jechuudha. Namoonni dhadhaa argachuu hin dandeenye yookiin zibdaa argachuu hin dandeenye zayitii maankaa nyaataa sadii jechuudha. Sirriitti hubadhaa. Sooqidda itti goonee kaameraa nun barbaachisu bakka kanatti. Yeroo hedduu wantoota akkanaa yoo dhiyeessee jedhu maaliif wantoota itti goonu nuun himinii maaliif jettanii ani bakka jechuun namni waan hin laalleef jecha wantoota akkanaa callisee akkanumaan viidiyoo gadhiisuu waan barbaadeef namni irraa fayyadamu jedhee gadhiisa. Viidiyoo kana irratti ilaalee yoo viidiyoo kana ilaaltanii jettanii viidiyoo irratti isinii hima. Achi booda sirriitti miciinee jechuudha wal fudhachiifnee aananiin kenna. Namoonni sirriitti hubachuu qabdan kun jibnaa manzareellaa yookiin ammoo jibnaa biizzaan ittiin dalagamuudha. Namoonni isa argachuu hin dandeenye jibnaa kaaraftiitu jira akkasuma ammoo jibnaaleen bifa hedduutu jira. Kan walumaa galatti jibnaa biizzaa argachuu hin dandeenye waan tokkollee isin hin barbaachisu. Akkasuma ammoo qaaraan nu barbaachisa oowwaa jechuudha. Namni oowwaa barbaadu namni oowwaa hin barbaanne rakkoo hin qabu. Namni kanas argachuu hin dandeenye sirriitti naa hubadhaa. Baala shunkurtii yookiin ammoo shunkurtii alaangallee karaa bulee isiin taateen qaaraa wajjin kukkutannee qopheeffanna jechuudha. Namni jibnaan arganne achi booda lixiin keenya kun erga qadaadnee hara baafatee jedhee bakka shanitti murra. Sirriitti hubadhaa. Burcuqqoo lama harceen burcuqqoo tokko qixxaa sadii ta'uu danda'a akkasuma immoo qixxaa lamallee ta'uu danda'a jechuudha. Akkaataa isin barbaadaniin burcuqqoon kee burcuqqoo bishaanitti isaanii tokko naqadhe achi booda erga inni ol fudhatee jedhee addaan mummuree haara kanaan diriirse jibnaa manzareellaa sanii fi akkasuma ammoo qaaraa hanga takkaa fi shunkurtii alaangallee akdara yookiin ammoo magariisa isii duuba jirtu san kukkutee itti naqe. Hubaddaa namoonni jibnaa kan argachuu hin dandeenye shunkurtii qofallee akkasuma shunkurtii alaangallee duuba isii gara magariisaa jechuudha. Qaaraa wajjin godhuu dandeettan namoonni qaaraan isin gubu qaaraa dhiisuu dandeettani. Qaaraa hanga takka itti goona malee baay'ee ittiin goonu. Erga keessatti haala kanaan goone hedduu jechuudha. Sirriitti mi'aawuu fi akkasuma ammoo baay'ee namatti tolu jibnaa manzareellaa yoo qabaateedha ni diriirsina jechuudha. Namoonni jibnaa manzareellaa hin qabnellee karaa biraatillee dinnichaa wajjin fayyadamuu dandeettanii dinnichaa biyya keenyaa affeeltanii isas viidiyoo asiin dura hojjedhe na fakkaate garuu namoonni hedduun hin laalan maaliif akka ta'e hin beekne achi booda eelee keenya ifannee erga eeleen owwee jedhee ibiddirra keenna sirriitti hubadhaa eeleen kam akka mana keessan keessa fayyadamtanii maxxabashaa adda addaa yookiin saaja adda addaa akkasuma ammoo eelee faaras ta'uu danda'a. Akkasuma ammoo eelee faaraa odoo hin tahin eelee sibiilaa biyya keenyallee ta'uu danda'a. Ibiddarra erga kennee jennee zayitii ammas dhiyeeffannee zayitii hanga takka qixxaan kun yoo inni bilchaatee goggoguuf ta'e yookiin ammoo bilchaachuuf ta'e akka sirriitti miidhaguu fi akka sirriitti bareedu zayitii itti dibna jechuudha. Osoo ibiddarraa hin buusin sirriitti hubadhaa wajjin akka affeelamuu fi haalaan margitan kana. Namoonni ammoo isinii mijatee jedhee zibdaa odoo itti dibdanii baay'ee bareedaa kan ta'ee fi hedduu kan mi'eessuudha. Haala kanaan erga inni bilchaatee jedhee hunda isaatuyyuu akkuma bilcheessin akkasitti argitan kanatti baay'ee bareedaa tahe hanga boruullee kan mi'aawuu fi garuu ammoo namoonni gara asirii godhanii galgala irbaata irratti nyaatan hedduu mi'aayaa haala kanaan hundi keessan maatii koo ta'uun dagatina nagaatti toraa bulaa isin jaalladha.